Ashama harka fuune ilmaan Oromoota akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraatteen jedha. Mee seenaatii akkasuma gaa yaada marii gabaabduu takka irratti wal mari'annaatii hundi keessaniyyuu dhihaadhatii waliifis sheerii godha. Sheerii waliif godha. Sheerii waliif godhuu hin dagatinaa. Sheerii waliif godhaatii dhimmi kuni dhimma jajjabaa akkaan barbaachistuuti. Akkasumas wanta halkanii fi guyyaa nurra deemaa jiru kana akkam godhuu qabna nuti callisaa jirra uummanni Oromoodha. Haala kanarratti walaa mari'annu mee ammas komii kakka'aa jirtu gara hundarraa nu hundi keenya argaa jirra. Nuti Oromoo yeroo abbaa jijjiirama kanaatii jennu keessatti callisuun nama hin barbaachisu. Namni hunduu bakka jirurraa ka'ee dhimma kanarratti akka haasa'u dirqama mataa isaa gochuun barbaachisaadha. Maaliif diinni gaanurraa rafaa hin jiru? Nuti kaleessa gaa mirga gaafataa turree ardha sadarkaa sanirraa kaanee sadarkaa itti aanu boqonnaa qabsoon Oromoo yeroo ammaa kana keessa jirtu keessatti bakka afurirraa lolli hamaan banamee jira. Bakka afurirraa lolli hamaan banamee jira. Iddooleen kun hamma fedhanis haa xiqqaatanii egaa ibiddi hogguu qabsiisaniyyuu qoraan xixiqqaan qabsiisanii guddatti dabraa xixiqqaan iddoo adda addaa jiru kunis guddachuun isaa hin oolu ka jedhu si sodaachisa. Kanaafiyyuu gaa haala amma itti deemamu kana daddafiidha yoo ka ofirraa hin buusne ta'ee rakkoodhaafis nama saaxiluu danda'a. Waan ta'eefiyyuu namni Oromoo ta'e hundi isaatiyyuu irratti hirmaachuun akkaan barbaachisaadha. Kaleessa dheengadda argaa jira. Waan Harargee keessatti ta'e, waan Walloo keessatti ta'e. Akkasuma baatiilee dabran tana keessatti waan Baaleetti ta'e argamaa turre. Daangaa Somaalee irratti Raayituu keessattis ta'e, Goobbattis ta'e waan deemaa jiru argaa jirra. Haalli kuni tokkoffaa abbaan dhimmi kun ilaallatu sadarkaa durarratti uummanni keenya waan tokko beekuu qaba. Maali wanni uummanni keenya beekuu qabu? Kaleessas yoo ta'e ardharlee borillee yoo ta'e warra daangaa namaa kaleessa diinatu namarra bobbaasa. Kaleessa diinatu nurratti bobbaasaa ture. Ogaadinis yoo ta'e Somaalis yoo ta'e diina ollaa keenya hundaan wal afaan nu kaayee TPLF nurra dalaydi. Fudhadhu fakkeenya Baale marraa haa kaanu. Baale fuutee Ogaadiniin afaan wal keessi takka laalaa. Sheek Hassaadhaan afaan wal keessi. Lolli ganamaa galgala deemu kuni lola asirraa deemu. Olluma san fudhadhu Harargeetti dabri. Harargee tokkoffaa ummata saba xiqqaadha. Ummata inni iyyuu achi keessatti iyyuu silaa dubbachuu hin malle. Ummanni keenya ummata san caalutu Somaalee tana keessa qubataa ture. Takkaa heera akkanaatti fayyadamee hin turre. Fuula Harargee keessatti ummata adaree afaan keesse takka jedhaa. Ogaadin walitti xaxan. Achiin karaa kaan Somaaleedhaan gara Hargeessatti bahuun walitti xaxan. Ummata sadiin afaan kaayan. Gara naan fudhadhu Affaar dhaqi. Walloo dhaqi. Affaarin wal afaan kaayan. Muummichi ministeeraa
Boorana irraa hambise. Boorana soo Ogaadiniin afaan wal kaayan laala. Ogaadiniin afaan wal kaayan ammas akkasuma garagalee gosaan gabraa fi ajuuraan ammoo gabraa fi garba garrii jedhanii wal afaan kaayan ummata tokkicha bifa kanaan wal nyaachisaa ture ummanni kun. Amma istiraateejii sun kompleeta caphee jira. Istiraateejiin kun erga caphee wal ummata kana afaan kaayuu kana erga cabsan nageenyi waarawaan ijaaramuu qaba achirratti. Maaliif amma Dirdhawaa fudhadhaa. Dirdhawaan lafa Oromooti. Federaalaan bulchaa turtan. Adaree achii fuudhee ummata hin jirre mootummaatti fakkeessee acheessan kaayee lafti sun teessan jedheeni ummata Oromoo qaqqabanii ummata har'a akka jirutti gadi qabanii hargee irratti shuuman. Acheessanii ciisee warra acheessan jiru hundayyuu irratti ol kaasanii gadi qaban. Rakkoon har'a deemaa jiru kana nu hundi kennayyuu laallee waan arguu dandeenyu. Rakkoon har'a hargee keessatti ganamaa galgala isaan ficcisiisaa jiru kuni kana. Kanaafuu ummata keenya ka hargeetiin maal jenna? Mootummaan eegina. Mootummaa keessanii sadarkaa durarratti mootummaan kuni sirna nama nyaataa kana mootummaa falmee amma aangotti ol dhufaa jiru. Guutuu biyyattii sanii kontrool godhuu hin dandeenye. Kan nuufii kennaa beekuu qabna. Namni ammoo isa waliin dhaabatee kontrool godhu anaafsi waa'ee kanarratti ilaalchisee anam kana dura dubbachaan ture. Tarii liivii kiyyaa ka dabre keessatti ilaaltanii dhaga'uu dandeessan. Gaafa ummata achirraa buqqa'e gaafa ummata daangarraa buqqiisanii Adaamatti Shashamanne irratti karaa Jimmaa san irratti hiraa turan wanni kun haa dhaabbatu jedheen ture. Maaliif namni daangaa san kabachiisu ummata san ture. Ummata biyya keessa facaasanii har'aa rakkoodhaaf saaxilamaa jiru san osoo achirratti qubsiisanii osoo achirratti hidhachiisanii har'a weeraramtu. Kana beekuu nama barbaachisa. Kanaafiyyuu ammallee hoo maaltu jira? Qarqaarsa mootummaa qofarra eeguu osoo hin ta'in ummanni ijaaramuu qaba. Waan kana mootummaan hin deebisu namarraa. Maaliif tokkoffaa muummichi ministeeraa kenna Dr. Abiy Ahmad Oromoo qofaa miti itti gaafatummaa responsibility biyya sanii guutuu qaba. Har'a namni Oromoo tokko qofti ol ka'eedhaaf Oromoo ta'eedhaaf afaaniin waan biraas jedhu ammoo jalaan qaamonni waan kanatti dhihaatan qaamonni dhimmi kun ilaalu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Godinoota kana Afrikaa keessatti Baalee, Harargee, Walloo, Boorana godinaalee ganamaa galgala weeraramaa jiru kana keessatti osoo yeroo ittiin kennine muummichi ministeera Oromiyaadhaa obbo Lammaa Magarsaa osoo yeroo itti hin kennine jijjiiramni ka dhufuun afaan qofaa miti. Afaaniin haasaa praaksis barbaachisa. Hojiidhaan garsiisu. Kuloo wanni tiyoorii yeroo hundan haasofnu nuti. Tiyoorii akkana goona miti. Xiqqoo acheessan keessatti waan wal dhahu agarta. Polotikaa amma yeroo biyyi teenya irra jirtu kana keessatti waan wal dhahaa baay'ee sitti mul'ata. Wantoota mul'atan kana hin barbaachisu. Dura laala biyyi teenya tun biyya har'a itti gara aangotti ol dhufaa jirra. Aangoon kun haga isin hidda diriirfattee istirateejii kana lafaan geessee tarsiimoon kun gubbarraa haga gaditti wal qabatee inni hojii eegalutti iyyuu ummanni keenya rafuu hin qabu.
kana namni hundi beekuu qabdan ummanni tokko keessan hin rafina maaliif qabsoo tanallee namni fide isin muummicha ministeeras ta'ee obbo Lammaa Magarsas ta'ee warri aangotti ol baase isin mataa keessa waan ta'eef yoo isin ammoo har'a ka irraa haftan ta'ee yoo isin har'a ka callistan ta'ee rakkoodhaaf saaxilamtanii jirtan rakkoo irra badduun nuti wanni hagaardhaa waan dabrerraa waa barannaa waan 91 chaartarra nu ta'e warri chaartara san keessatti hirmaate sheenaa hagaardhaa booyaa jira seenan isaan kaasee dhaloonni isaan arrabsaa jira kanaafiyyuu wanti ummata san mudate akka isin hin mudanne seenan kaleessaa sun akka nutti hin deebine wanni oromoon godhuu qabu godinaalee hunda keessatti jijjiirama afaan qofaan haasa'uu miti oromoo hidhachiisu ilmaan oromoo hidhachiisu maaliif kadaangaa ofii kabachiisulleen isaani godina hundaa keessatti har'a harargeen osoo hidhattee qabaatte osoo duraan ummata isaanii hidhachiisanii har'a nama akkasitti seenee namni hin fixu nama kumaatamaan fixan san nama darjanaan fixan san namni hin fixu kanaafiyyuu namni keenya hidhatuu isa barbaachisa mootummaan oromiyaadhaa hoo karaa ittiin hidhatan kanaan haala mijeessuu fi barbaachisa ummata kanaaf ummanni kuni lafee isaa ta'uu barbaachisa ummanni kun lafee dugda mootummaa kanaa ta'uun beekuun barbaachisaadha dugdaa fi ollaan lafaa ka'an jedhanii dugdi mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa Oromiyaas ummata Oromooti yaawoo inni sunan dubbadha gaa'udaa dugdi ummata kanaa ummata Oromoo qofa waan ta'eef ummanni Oromoodha karaa ittiin hidhartu irratti deemuudha usiinta manatti si deebifte saayiboo diredhaa agasuu irra barreeffatti har'a laali ummanni si albaasaa jira kanaafiyyuu osoo hin callisne mootummaa ka'anii akkanaan mormanii mootummallee wali bu'uun bu'aa hin qabu wanni ummannu barbaadu kanaati waan ta'eef iyyuu ummanni waan kana xiinxalee laalaa ogaadin ka amma yeroo amma ogaadin laalaa somaalee dabalatee harargeen isatu lola baaleen isatu lola booranaan isatu lola ummanni ummata kanaan lolu kuni gaafa har'a ummata fixaa jiran kana baale boorana nagaya qabdi maaliif harargetti duulaa jira ummanni oromoo kana beekuu isin barbaachisa ummanni oromoo kana beekuun irra deddeebitanii isin barbaachisa invite okay seeni kaaya ummanni oromoo kullooti okay aadii kiyyan qabduna fakkaataa garuu invite odaa galma dirreedawa waan ta'eef iyyuu dura hiyyummaa na gaafadhu obboleessa koo siif kenne okay seente Ayya akkamii gurba maqaa jijjiirattee saahiba koo baga dhufte aboo beeytee sinteesistu beeyta hayi Facebook biraatiin si laalaalati afoo rabbi si haa gargaaruti sabboonummaan quuqama si qabdu kanarraa kun mana qobaa kana keessa teessaa akkanatti wayiwaata ani kana harkee irraa callisu jeetiin sitti seenaa beektaa yaadallee waliif dhugaadha waliif dabarsine jeeti baay'ee bareeda jirta laali kaa dubbii amma ati dubbatte kanarraayin anillee dubbadha baay'ee naalummanni argeedhaa if hidhachiisuu qawwee bitachuu dadhabeeti miti beektaa
Dhugaadha. Uummanni akkana callee taa'u kuni kan seenaa meeqa dabarse beektaa barumsarraa fudhate. Beekamaadha. Amma dura kan dhaaba ABO'dhaa jaaree humnatti horatee qabeenya isaa itti fixatee saamamee si galee taa'eedha jechuudha. Gaafa wayyaaneedhaa ABO'n biyya baqatteessanii uummata Harargee bar mana keessatti ilaala halkanii fi guyyaa baatii sommana Ramadaan keessa manguddoo afaan laqaaqanii fuudhanii mana sirreessaa galchanii magaalaa irraa kaasii hangala ABO'n bakka jirtu ilaa Goobeelletti gaara mul'ata. Jala dhaqanii ilaa ganda biyya keessanillee itti dhaqamita. Mana manatti qawwee ka qabullee qawwee irraa hiikachiisan kan kana godhee dammaqeessa uummanni Oromoon qabne kanuma keenya tahee alagaadhaaf nu dabarsee nu kadhee jechuudha. Yeroo sanirraa uummanni baratee yeroo ammaa kana keessatti kan hidhatee sin beetu kan hidhachuudhaafillee sodaatee maali qawwee yeroo ammaa kana keessatti akka gaafa durii sanii miti kan 200 dargin qawwee facaafate gudeemu qarshii 200 fi 100 bitattu san yeroo sanii miti beektaa. Dhugaadha amma qaala'ee jira. Kum 20 irraa oli. Amma 32,000. Akkasii miree 32,000 abbeeka hargichi ta'u 32,000 itti baasee yoo bitatee mana ayyate kanuma kan kee kanaatu dabalatee alagaadhaaf sii kanna. Kan dhaaboonni siyaasaa OBDO keessa jiruu fi kan ABO keessa jiruu fi kan dhaaba siyaasaa biraa keessa jirullee waliigaltii dhaba keessa jiru ummata shororkaa ummata saba qeeroo amma lafaa ka'e kanallee walitti haamee ijaaruu hin dandeenye kun waa'ee kanaatu jira. Uummanni akkasitti firratti ciichee taa'u jira jechuudha. Laali amma fakkeenyaafuu uummanni Somaalee akkanatti uummata Oromoo irratti rorriisaa kana itti deemu jiru kuni wayyaaneetu siyaasaa uummata Oromoo kuffisuudhaaf uummata sanillee jaaree humna itti horee qawwee hidhachiisa. Anas irratti waan tokko mee yaafii si dhiyeessuu qaba beektaa? Ishee. Afiixan dhufee ammallee naan sanillee dhiisi. Wal qabatti. Yaayyee. Uummanni Somaalee sunillee miidhaa itti jirtu beekaa beektaa if walabamuu fedha. Walabummaa isaa lalliisa beektaa. Dubbii kana barkaa as deemu jiru. Namni daangaarra wal lolu kuni daangaa babal'achiisuun kun wanni dhufe maali? Yoo ani amma daangaa kanarratti achi sinsiisine boruwwan na keessa seentaa borunatti dhuftaa sodaadha beektaa. Amma barree dubbiin daangaa qofaan ta'an jirtu beektaa. Sifin dabarsa ammallee ilaal. Yeroo ammaa kana keessaa kan OBDO'n ijaan laaltee calliiftee nullee karaa intaaneen daban nun deemu jirtu laala. Amma fakkeenyaaf qawween eleetireedhaan fe'amee si galee IV koodhaan fe'amee Finfinnee keessaan karaa Gondarii fi karaa biyya Somaalee fiiguu qabamu kuni eessarraa dhufee garam deemaa namni sakatta'ee jala deemu jira. Tarii kana gaa qaama dhimmi ilaalutu beeka. Atilleen wanna kana keessa laaluu qabda beektaa. Eessa deema eenyu hidhachiisuuf deema. Beekamaadha. Qawwee kan sossootu biyya magaalaa qawwee bittuu jiraa fi magaalaa sanitti oolaa beektaa. Dhugaadha. Gaadeen yoo gabbisitee galee. Nama hidhatu jira jechuudha. Kanaafuu Oromoon kana keessa dammaquu qabdi jechuudha. Qeerroon oguu qabdu meeshaan qabdee mootummaadhaaf oguu dabarsitu. Nama kamii hidhachuu fi namtichi qawwee san fi'ee deemu sun qoratamuu qabamu akkam? Dirqama. Eenyuuf geessisaa beekamuu qabamu akkam? Beekamaadha. Akka uummanni kunillee akka hin shororkaa'amne uummanni kun eenyu akka ta'anillee mootummaan maasaatiin hin baafne maa ukkaamsee ta'anii. Okay.
ummanni Oromoo jijjiirama kana osoo beekuu waan meeshaa qabatee sun saamiinsaaf maaliif hin seenne mootummaaf dabarsaa ummata nagayaa ta'uusaa ni beeka. Kanaafuu ummanni nagayaa qabu kana nagayaan deemuun jira. Ummanni kun qeerroon meeshaa kana qabdee mootummaaf dabarsiti. Ummata kanaa hidhachiiftee akka poolisii Oromiyaatti deeggaramee akka deemu akka ifirratti ittisumaan goonedha. Mee itti fufi ati gama keetiin ammallee. Eeyyee kun waan bareedaadha. Waa'ee qeerroo kanarra siimame. Bakka amma ati dhaabatte kanarraa kaanaa gara kaanitti dabruun dura qeerroon jijjiirama amma dhufe kana keessatti qaama shoora olaanaa taphate ta'uusaa qaamni hunduunu beekaa nulleenis ni deeggarra. Qabsoon isas ammas akkuma itti fuftetti haa jiraattu hin jenna. Garuu qeerroo kana nama orgaanaayiz godhutu jira. Fakkeenya godinaalee adda addaa keessa fudhadhu beekte qeerroon kun adda fi qofa dhaabatuu hin danda'u. Laali maanguddoo gandaatiin jaarsa biyyaatiin abbootii amantaatiin orgaanaayiz ta'a. Meeshaa isaan tarakkaban kana ammaakaarii isaanii warra isaan ajaju kanatti tarakkabanii haala kanaan waan san itti fayyadamuu danda'an malee yoo amma qaamni qeerroo tokko wanta amma qabe fuudhee ifuma isaaniitii addaan hiran ta'e kun seeran ala yookaan yakka dalaguu fi mootummaan waliin nama buusu nama goosisa beektaa. Wanni kun qeerroon kabareedu maanguddoo waliini warra meeshaa kana qabeen jechuu barbaadna beekte warri meeshaa kana qabe osoo seeratti kennuu hin ta'in ummata biyyaa ka'acheessan jiru abbootii amantaa maanguddoo biyyaa wajjin ta'anii meeshaa kana maqaa barreessanii akka seeratti beekte akka seeratti galmeessanii nama hundayyuu meeshaa kana addaan kahiraniif ta'ee wanta akkaan barbaachisaa ka ummanni Oromoos deeggaru kana ka qaamni seeras deeggarus kana beekte wanni jiru maal wanni anammaa si jechuu barbaadu ka ummanni kenna Harargee qabxii lakkoofsi tokko irra hin jirra ummanni kenna beekuu qabu tokkotu jira. Yagguu sooshaal miidiyaa kanarratti ilaaltu rakkoo kana akka nama Dr. Abiy Ahmed buusee akka muummichi ministeeraa buusee ilaalu qaama ilaalutu jira. Ka yookaan yaadni isaa achi fudhatu. Ummata kana maal jechuu barbaada? Yaada sii kennuun duratti. Tokkoffaa rakkoo har'a buute kana ummata isaaniin rakkoo tana wal jiddu buuse kana ummata wal gaaga'aa jiru kana namni afaan kaayee TPLF ta'uu beekuu barbaachisa ummata keenya. Osoo Lammaa Magarsaan ta'in osoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin ta'in. Amma hoo ummanni keenya kana akka jirutti beekanii akka muummichi ministeeraa warra nama nyaate kana hunda isaaniiyyuu kaasaa jiran akka istirateejii isaanii diige kanatti sabaa fi sablammii kana nagaya waaraa ummanni kun wajjin jiraachuu danda'u irratti jijjigaan kaleessa lolamutu turamaa ture haga abdiilleen irra jiru amma nagaya qabdi fakkeenya kanaaf ta'u buusuun barbaachisaadha. Ummata kana jidduu amma Harargee fudhadhu tokkoffaa adaree ummata xiqqaa haga nu beeknu biyyi tun teessan jedhanii kanaan dura mootummaa gabroonfataadhaan acheessan keessatti olaantummaa namni qabu isin jedheeni ummata Oromoo gabroomsuudhaaf itti kennan wanni Harargee lolchiisaa jiru kana beeki. Wanni kaleessa teessan nuun jedhan sun irra duunaadha. Kana ummanni keenya hubatuu isa barbaachisa. Lammata Ogaadin fudhadhu Ciisaa warra acheessan jara jiru dabalatee. Federaalaan bulchaa jirti hanga ammatti diradhaan ummata kana eenyutu akkana godhe ummata nama gabroonfataa ture kana sirna nama nyaataa amma jijjiiramni kun irraa dhufaa jiru kana kanaafiyyuu ummanni keenya kana beekee mootummaa Oromiyaa wajjiidhaan waliin ta'uudhaan nama ifii ijaarame mootummaan ka qarqaaruu danda'u mootummaan ammoo dhaqii ummata san dhayisiin jedhu kafirraa dhorkisiin jedhu hin jiru ummanni keenya seera biyyattii tanaa akka hin tuqamnetti gurmaa'ee karaa cufuu fi waareebuu osoo hin ta'in wal hidhachiisanii ifirraa dheerguun barbaachisaadha. Yoos mootummaa naannoo Oromiyaa irrallee qarqaarsanii argatan. Maaliif
yooti jabaatte si qarqaaran baale fudhadhu ummata sheekastatu jira ummata ogaadintu jira ummata kana hundayyuu lafa oromootti kennee mootummaan TPLF lafti tun teessan jedhee haga funnaanitti hidhachiisee xiyyitii uummatarra bobbaase. Uummanni kun akkamiin irraa deebi'a kaa? Kaleessa teessan jedhanii itti kennan rakkoon guddaan bu'aa jirtu kana rakkoo tana uummanni kenna beekee rakkoo tana keessaa bahuudhaaf uummanni kenna af muuzii isa barbaachisa. Hidhachuu isa barbaachisa. Uummanni kenna yoo kan hidhanne ta'e diradhaa boonaa booyaa jirra. Mayyuum luqeedhaaf baabbilee booyaa jirra. Bor wanni kun ni dhufti. Asabootii fi hirna achumaan wanni machaara naannoo kan hundarra bobba'uudhaaf deemti. Kanaaf iyyuu uummanni hidhatuu isa barbaachisa. Qarqaarsa itti ergan dhugaa dubbachuun nu barbaachisa. Birrii biliyoona meeqa ta'asirraa doolaaraadhaan bu'aa turte san godina Harargee guutuu hidhachiisuu dandeessi. Uummanni keenya waan argate wal saamuu fi nyaata ittiin goruu osoo hin ta'in hidhatuu isa barbaachisa. Maaliif wanni ati har'a nyaattu waan har'a udaan ta'e ittiin dabartu obboleessa koo. Yoo hidhatte ammoo boriif jireenya kee dalagatuu dandeessa. Boriif itti fufta. Kana godhuun akkaan barbaachisaadha jedhaatii asirratti mee ati yaada maal qabda laali? Mootummaan maal uummata kanaa godhuu qaba? Uummanni kun ammoo mootummaarraa qarqaarsa kan argachuudhaaf maal gochuu qaba jettaati akka ilma Oromoo tokkotti? Laalla amma ani dhiyoo tanaan xiqqashoo waa xiinxalee jala tare. Hayyee. Mootummaan wanni godhuu qabu beektaa amma sirna dimookiraasiitti cehuu jirra ni beektaa miree. Beekamaadha. Sirna dimookiraasii keessa ta'uu ceenu sirna dimookiraasii jijjiirama kana keessatti kan irra guddaan qooda irra argachuu qabu dargaggeessaa fi shamarran. Dhugaadha. Kan yeroo ammaa kana keessa jijjiirama kana fidee dargaggoo fi shamarran akka ta'e hubannaadhaan jala deemee uummata kana walitti ijaaree qindeessee jechuudha. Eeyyee. Namuu akka sammuu bilcheessa isaa akka barumsa isaa aadaa isaa qe'ee keessaatti guddina akka fidu jijjiirama kana keessatti dargaggoo fi shamarran qooda akka fudhatan hiree banuudha. Hiree guddaa banuudhaaf qaba. Akka isaan kun qabeenyaan ta'uu biyya isaanii tiisuudhaaf ta'uu deeggarsa mootummaa Oromiyaatti siyaasa isaaniillee jijjiirama fiduudhaaf tarkaanfii guddaan yeroo qarreen bara ammaa kana keessa jijjiirama kana fidee isaaniillee akka mataa ol qabanii sirna TPLF keessaa isaan baasee kana bira dhaabbachuu qabanidha. Okay. Kan madaa karaa nageetii biyyaa waarsisuudhaaf akka lafti Oromiyaadhaa bal'ina isiitti jechuudha. Uummata poolisii Oromiyaa keessa nageetii eeguu fi uummata ammallee loltuu biyyaa akka makalaakiyaa kana keessatti qooda guddaa Oromoon filatamee bahuu qaba achi keessa. Hirmaannaan isaanii akkuma hoddommeenya namaa ta'uu qaba. Sigalee baajatni ramadamulleen akkasumatti kan biyya Oromoodhaa miidhagsee guddina uummata biyya Oromoodhaa kan ilaarraa hudduu duuba deebi'e kana fuula duratti ceesisuudhaaf qeeroo kana fuulduratti baasuu qabaadha. Uummata kana soobanii ifirra dirqisanii
siyaasaa akka shilabee isaanii itti oofanii ammallee bara dabre sanitti achi gadi buusanii qilee darbuun barbaachisaa miti. Sirni dimookiraasiidhaa kan babal'achuu qabu uummata Oromoodhaa dargaggoo fi shamarran hammachuudhaanii ta'uu qabaan jira. Okay, beektii amma laali qaamolee kanaan wal qabatee beektaa rakkoo takkatu deddeemaa jira achirratti ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa kaleessaa fi dheengadda kana keessatti baaseerra wal qabatee mee waa takka laal maqaa ABO'tiin ardo namni gabbahee galuu dadhabaa jira. Nu kaleessa seenaa historii kaleessa waan ABO'n dalagde haasa'aa turre. ABO'n waan kaleessa dalagamteen haga irra balaaleffamaa jirti. Wanta chaartaraatiin balaaleffamaa jirti. Uummanni kaleessa isaanii lubbuu kennaa ture dhagaa irra darbaa jira. Garuu har'a yogguu jijjiiramni kun dhufee gara biyyatti dhufan kanas maqaa isaaniitiin namni bakka hundatti saamamaa jira. Kanaafiyyuu uummanni kun asirratti ilaali gaanamma ija kiyyaan argee isaantu saamaa jira osoo hin ta'in uummanni kun eega maqaa kanaan uummanni saamamaa jiraate itti gaafatamtoonni dhaabatanaa ibsa ejjennoo tokko baasanii yookaan miidiyaatti bahanii dubbatanii akka kaleessaa danqaraan jiranii biyya keessa jiranii hin balaaleffatanii yoo amma fakkeenya tokko sii kenna. Abdiilleen gaafa uummata fixaa turan tarii viidiyoo isaa amma banee namni hundi ilaaluu danda'a. Mallas hin duune yaanni isaanii jira. Waan horgalaynaa waan inni jedhe kana hunda isaatiyyuu bakkaan geenna jechaa ture. Yaada kana bakkaan geenna inni hin duune warri isaan mormu biyya haa seenu maalii haa ta'u dhaadannoo akkanaa godhaa turan. Har'a garuu namicha har'a qabate pirezidaantiin bakka isaa bu'e ajjecha mayyuu mulluq irratti ta'ame sanii akka malee nu dhagahamee jira. Laali qaamni godhe ammoo qaama isaaniiti. Haa inni keessa jiraachuu baatu malee qaama isaaniiti. Garuu balaaleffatuusaa ifaa bilisatti miidiyaa irratti bahee dubbate. Uummanni keenya kun warri qaama ABO'dhaan maqaa ABO'dhaan bakka bu'ee biyya jiru kun yeroo amma Adaama keessatti iyyuu ijoollee makiinaan deemtu takara dhaabsisanii nama fattashanii dubra warqii yoo siin gurraa qabaatte waliin butanii gurra qurxu kiisa namaa seenu waan akkanaa kanarraan guddatu uummanni kun maal jettaati mee uummata kanaan? Maal fakkaate siyaasaan oppiidiyoodhaallee amma kan dhiyoo kana labsa baasanii ABO'n ammallee jijjiirama kanarratti hirkattee uummata shororkeessu jirti jedhanii wanna duban kana kun beetaa kanuma siyaasaa oppiidiyoon bara meeqa dabarte sammuu isaanii dafanii maan jijjiirre jechuun dandeenyu beetaa namni siyaasaa keessa guddate siyaasaa san keessaa baasuudhaaf yeroo bara dheeraa fudhata beetaa. Kanaafuu amma fakkeenyaaf naafi ati wanni kun asirra waa tokko sii dabalaan beekte wanni kun ijoollee amma qaaman ijoollee beehinu tarakkoo kun irra geessetu jira. Osoo siyaasa isaanii qofa ka jennu taatellee ijoollee akkana jiraadhaan mee oppiidiyoo akkuma ati jette kana ta'amus ni danda'a amma oppiidiyoon siyaasa kana kan itti fayyadamtu osoo ta'eyyuu itti gaafatamtoonni dhimmi kun isaan ilaalu hoggantoonni jaarmiyaa ABO'dha miidiyaatti bahanii bakka jiranii gabbahanii qaamni maqaa kennan rakkoo akkana uummata Oromoo irra geessu ni balaaleffanna qaama kenna miti jedhanii maan balaaleffannee shime mee asirratti naa deebisi. Sin jechuu jira bar beetaa ati oguu yaaddu laali ati amaarree amma bara meeqa keessatti kan balaaleffatu uummata Oromooti. Ishii.
maaliif wanni kun godhama hojjate uummata Oromoo bal'aadha. Uummanni Oromoo kun aangoo siyaasaa isaa dhugoomee aangoo isaa yoo qabatee nu fixaa jee nama sammuudhaan yaadu jira beeki. Takka jee. Dhugaadha. Uummata kaan immoo kanuma saba keenyaa ta'ee siyaasaa addaatiin deemaa jiru kun immoo yoo laalte bara meeqa Oromoo miidhaa ture. Ni beektaa? Eeyyee. Kanaafuu har'aan tana jechuudha. Uummanni Oromoo kan siyaasaan isaa kan dhugoomee kan baay'een qeerroollee deeggartu kun mootummaa qabatee ijaan nutti bahaa jee yaada beektaa sodaa kanaa jira amma. Haayee. Galee. Uummata sodaa qabu kanaatu ammallee sodaan sun waan jirtuuf jecha gama siyaasaa baa'uudhaan simatanii balaaleffatan. Oguu kana balaaleffatan waan jijjiirama uummanni Oromoodhaa kan silaahuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo deeggaran jedhanii fakkii fudhataniif jecha bakka san tuqanii sammuu uummata Oromoo cabsuudhaaf yaalan jechuudha. Akka ati gama saniin goorreetti karuma keenya kottuudha barkuun ni beektaa. Nutu si baasaa nuti aangoorra jiraa karuma keenya deemni. Mee asirratti ilaalan siif dabalame waan tokko ka'an si gaafadhe narraa moggaa goorte ilaali beeyte naaf gala jechi kee naaf gala kanallee tuqeen jira laalan. Polotikaa ati jettu kana oppiidiyooti itti fayyadama jennee haa fudhannu. Hin dhageessamii? Polotikaa kana maqaa balleessaa kana akka uummanni kun uummata kana jala hin gorreef oppiidiyoon itti fudhanna jennee yoo ka fudhannu ta'e qaamni ABO'dhaa maqaa balleessaa isaanirra deemu kana gabbahee balaaleffatu hin qabu. Hin qaba moo hin qabu? Kanumarra mee naa deebisi. Laala amma maaltu jira seeta amma qaamni ABO'dhaa ni beektaa kanuma dubbatuudhaaf mirga hin qabu. Bara akkasillee jedhamuu danda'ama. Dubbatuuf mirga qaba garuu ni beeka ka. Maal hin beeka jechuun qofti gahaa miti gaa. Uummanni isaanirra ka'aa jira. Erga isaan hin ta'in an waa tokko sittan hima. Biyya amma keessa jirru kanarratti yoo namni tokko rakkoo geesse yoo qaamni tokko badii tokko dhiyeesse uummanni ni balaaleffata. Gabbahee ifaan ifatti gocha shuukanneessaa amma waan 2015 Faransa irratti ta'ame sanii uummanni gabbahee haga mana barumsaatti haga baqataa gayutti yaada namarraa fuudhanii gocha shuukanneessaa san akkamitti ilaaltan warri narra bilbiltan dhiifama kaasuu hin dandeenye dhiifama naaf godha laale haga mana barumsaa iskuulatti dhufanii baqatarraa yaada fuudhaa turan akkamitti ilaalta laal nama dhibbaaf wayii gaafa dhumatee ture san maaf hin balaaleffanne uummanni kun gabbahanii eega isaan hin ta'in. Laala amma maaltu si fakkaata seete amma kan ABO'n deebiin kanninilleen ABO'dha jedhanii maqaan baafne beektaa. Oguu ati siyaasaa adeemsa siyaasaa kana keessatti maqaa baasanii jiran yoo dubbatan maalti jaan seete የኢትዮጵያን ለውጥና አንድነት በመንተራሰስ አንዳንድ አላስፈላጊ የፖለቲካ አካሄድን የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ተቆጣውስ እንጃ ወነከነ ቁስ እንጁ ቤታ ኡመኒ ጅጅራመ ሲያሳማ አደምሰ ኑቲ ትደሙ ጅሩ ካለ ከራደብ ሱዳኑ መኒ ሶሶቶን ኩን አደበዳ አርከ ከይሳፉ ዳጉስ እንጁ እኛ ከተን ዱበቱ ቤታ ኦኬ kun karaa siyaasaatti dhawan jechuun yoo afaaniin dubbatee qeeroodha yoo je fakkeenyaaf ABO'dha je namni sun isa itti dubbachuu isaa beekaa gaafasii beeta afaanii dubbatee baasa namni yoo ABO'n taateellee waliigaltii waliin mallatteessine jirra jechuun walalli nurratti oofamuu maali jettee waliigaltii sanillee beeta haquu dandeessi yookaan immoo qeeroonis
nuti isin deeggarreeti isin jala hariiroo qabannee deemu jira. Akkamitti akkana nun jaanii fincilaa itti kaasan. Akka kun hin taanee fi jechuma darbatan jechuun kun immoo ilaalcha Amaaronni bara meeqa itti fayyadamaa turan kana itti fayyadaman jechuudha. Kun siyaasa adeemsa siyaasaa kana keessa kan jiru. Namni karaa itti baafatu san laala. Si tuquu hin danda'e yoo si tuqe diina ofirra tooruu jira jechuudha. Mataa si dha'uu qofa maqaan kaasan. Kanaafuu amma fakkeenyaafuu kan Adaamaa keessatti dubartii gorrarraa daaba muranii fuudhuu fi wanta takka jettu kana ani Adaamaa keessatti gaafa fincila diddaa gabrummaa qeeroo kakaafne suni Adaamaa dhokkodhee jiraadhee ture hima. Kanaafuu Adaamaa kana keessatti wanni hojjetamu waan guddaan siima. Amaaree Adaamaa kana keessatti humni isaa irra guddaadhaan uummata kashlabbeedhaan fayyadama. Humna guddaa. Dhugaadha. Akka silaa mootummaa OPDO kana keessatti kan hojjetu yoo ta'e bakka isaa dhabamsiisee afaan dhabsiisuu hin danda'u. Waan hin beekuuf jecha kan ka'ee isarraa dhufa. Fakkeenyaaf Duwwaa Sagal. Adaamaa keessatti Duwwaa Afur. Ganda kanarraa fincila Amaaraa ka'a. Amma eenyu dabalatee Duwwaa 10 akka dabalatee jechuudha. Karaa uummanni minjaala. Uummanni keenya ni dhageessan. Atitti fufi. Uummanni minjaar bakka jiru kun jechuudha Duwwaa 10 karaa sanii ka'a jechuudha. Amma fincilli Amaarree oguu kakaasu dirreedhaa illee asii kaasu dirreedhaa yoo si kaase Amaarree sarara ka'aa yoo isin jaa amma fakkeenyaafuu arbaa hayaa ja'anii kan baay'ina ummata dirreedhaa kana keessa jiru baajannii itti ramadamu arbaa hayaa ja'anii uummanni daggarree kan daggoon Amaaraadhaa kaka'umsa kaasee sarara ka'ee yoo si jeesiimu Gimfillee ganda Gimfillee ja'anii fi kokaa fi dachaatu Filawaa. Addis Katama. Qamalee Shanimo Jaha. Akka duritti siima beektaa. Bakkuma uummanni Amaaraatti baay'atu jechuudha. Saaphiyaan kanammoo uummanni Oromoo waan baay'atuuf amma uummanni Oromoo maalirra baay'atee seete. Gaafa fincila diddaa gabrummaa nuti qabsoo kakaafne sanii ammoo galanni qeeroodhaa bara sanii sammuu dammaqeessa qaban beektaa. Ummata awwadaay yaammatan ummata awwadaay kan qabeessa jimaadhaan biizinasa guddatee laacaloo meeqa qabu kana yaammatanii bakka isa guddisanii fooqii meeqaadhaan jaaree uummanni Oromoodhaa babal'ata. Silaa gandi sun ummata Amaaraadhaa kan dargiin wataaddarri dargii ilmoo itti horatee sabaattanyaa kaambii beektaa gandi sun ganda Amaaraa ture. Jalaa fudhanne gandaatu ganda Amaaraa ta'e malee biitii Oromooti. Dachiin uummanni hawwataatti qubatee fi nuti illee dachaan saammanne jechuma uummanni qotee bulaadhaa achi jiru kan mootummaan irraa haaraa jinaan irraa gurguruuf deemu maqaa investiidhaan saameensa itti babal'isuuf deemu kana irraa damma'ineeti dachi san dafne saammanne. Qotee bulaan illee dafaanarraa fudhadhaa jedhe. Akkasitti kan Adaamaa sun jechuudha uummata kashlabbeedhaa walitti ijaaran suni uummata hattuu uummata galgala dildiyya 09 biratti dildiyya san dukkana godhatanii eegatan. Dhugaadha. Uummata Oromoo kan biyya saniif hafaa kan amma kana qubate kan dalagatee fi fiigee dhufee daggaruu deemu kana ka saameensa eeggatu. Sigalee. Awoo ulfaadhu kanarratti mee naaf galayaanni keetii waan barbaachisallee wanni kun ammoo
dubbii tantee tana dhugaadha waan adaama qofti itti fayyadamtu miti istiraateejiin warra amaaraa kun hundi isaatiyyuu ummanni inni itti fayyadamu ummata durriyeedha. Uunaa kana Godina hunda keessatti wanni ati jettu kun ni jira. Godina hunda keessatti ummata dallaala, ummata baraarii, ummata hattuu, ummata kana fayyadama amaarri. Kanaafiyyuu kana mootummaan Oromiyaas akka beeku ummanni keenyas duraanis ni beekanii ammas xiyyeeffannaa itti kennanii waan kana akka eegan garanumaan dhaabnaaf kaamee ansiin jedhu amma kanaan wal qabatee waan tokkotti deemaa jira. Toora sooshaal miidiyaa kanarratti yaati argitu. Dhaabbileen siyaasaa amma biyya keessa dhufan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee mircaa kana haasa'aa jiran. Yeroo kanatti mircaan biyya tana ni barbaachisa. Moo waa'ee mircaa kun dhaaba hisaaba hin qabnetu biyya galee jira. Dhaabdi kunoo mircaa kana attendaansi kana fudhatuudhaaf irratti hirmaachuudhaaf waan kana maal godhuu qaban? Ati baay'ee akka mootummaa yaadu jirta beektaa bakka keetirraa maaltu kana laasii fi dhadhagaa na gaafatte beektee yaada kee deggeree jira bar sammuu ummanni keenya rakkoo seena laal wanni waan kana kaaseef itti dabalee naatti dabarta mootummaan kun gadi hin dhaabanne osoo duraan mootummaa biyya kana hunda orgaanaayiz godhee ta'e yoo filannoon amma dhufe rakkoo tokko hin qabu qaamni itti aanu tarakkabeetumatti seenu biyyi tuni warraaqsa keessa jirti. Biyya gadi hin dhaabbatin taa rerreqqifataa jirtu beeytee yoo ammuma osoo isiinuu hin dhaabbatin mircaa biraa kan irra godhamu taate maal ta'amuuf biyyi tuni garamitti ceeti jettee yaaddaati akka keetti. Bannaa yaada bareedaadha kan deeggaramu qabu. Laal yeroo gabaabduudha. Yeroon gabaabduun kun ta biyya balleessitu beekta. Yeroo gabaabduun ta biyya balleessitu ta biyya balleessitu fakkeenyaafuu eenyutti qophaa'ee jira ni beekta. Ka akka wayyaaneetti qophaa'eeti kan akka amaaraatti qophaa'e. Wayyaanee amaara hundi isaatti qophaa'ee jira. Maaliifin kana jeeseete manni Oromoodhaa jijjiirama kana jalatti beekta harka dhawaa deemu jira. Namni amaaraa kan riphisee hojii isaa dalagu jiru takka uummata suuqiidha kanuma dur beektanii. Uummata Tigreedhaa kanuma aangoo isaa amma gadhiisee qabee raanuma isaa. Hayee bilbila jidduun irratti bilbilamaa jira. Ishii itti qofu. Hayee. Kan sadeessaa kanuma keenya illee tuffannu beektaa kanaa baa'oodhaallee riphisee taa'u jira. Qawween hiikanne beektaa. Tuffatamuu iyyuu kana fudhatee malee. Hayee. Si galee jijjiirama amma karaa filannoo kana yeroo gabaabaa kana keessatti waggaa lama kana keessatti jijjiirraa filannoo kanarratti oguu adeemsa isaa itti fufu sadarkaarra buunaa biyya Itoophiyaan tajaajamtu dhabama taatii quba qaban. Kun akka hin taaneef garuu Dooktar Abiy yaaddaawee waggaa lama ammallee itti hidhamuu qaba akka gizaabii mangistiidha mootummaa yeroo. An asirratti ni xiqqaatan jedhe. Maal naan jedhe? Ni xiqqaata waggaan lama laali yoo yaadattu taate filannoo yeroo mallas Abbaay jalqabuudhaaf deemanitti waggaa 5 dabarse mallas. Yeroo limaatiiti jedhee dabarse amma asirratti eessabsii deemaan Amaaraaf Tigree achiin irraa kaayi. Dhaabbileen maqaa Oromoodhaa waa tokko siima obboleessa ko nuti ija banannee jirra. Warri biyya ambaa kana keessa deemu hunda ija barannee jirra. Biyya takka namni biyya godhu nama lubbuu isaatii yaadu miti. Nama garaasaa baasuudhaaf nama gosa isaa nama faamilii isaa sirriitti baasuu deemu biyya jijjiiruu hin danda'u. Dhuguma warri
ABO deeggarus yoo kaleessa ummata Oromoof jedhanii beelahanii dheebotanii danqaraa san keessatti qorraa fi aduudha waadamaa turan suni ummata Oromoof ta'e ummata Oromoof haa hojjetanii jedha. Paartileen biyya keessas warri mana hidhatti gubatanii rakkoo meeqa maqaa Oromootiin argan hamma sirni kun lafa qabatutti filannoodha dorgomna as gulufna achi gulufna lafa kaayan yoo ummataaf deeman ta'e yoo garaa ofiitiif deemu ta'e namni garaa ofiitiif deemu maatii isaatuun dhiisu ni nyaata beelee taanan beeytee ollaa dhiisi. Kanaafiyyuu ummanni kun waan kana akka dhimma ijootti fudhatanii irra dalaguun barbaachisaadha. Amma isaat kana dura yeroo maddammaruun jiru kana keessatti yeroo miidiyaa kaleessa shororkeessaa jedhan keessatti shororkeessaa jalaa isaan baasan irratti olola oofaa ture. Footoo Afrikaa kibbarra dalagamte footoo Somaalee keessatti dalagamte takkata viidiyoo nama boollatti shuban nama fixanii boollan naqan alaabaa Oromoo irra kaasee miidiyaa irra gadhiisaa ture. Miidiyaa kijibaa ta'uusaa if beeksise. Ardhaa immoo kalee dheengadda adaree irra deemaa jira. Ummanni adaree mirga isaa akkana falmatuu qaba jedhee faajjummaa shororkeessummaadhaan deemaa jira laali. Ummanni kun garanaan maddammaramuun ummanni Oromoo wanni beekuu qabu. Maddammaramuun akka jirutti istaatiksiidha wanni kun herreegaa maqqannasulleen akka jiru beekuu nu barbaachisa nu hundi keenya. Mootummaan Oromiyaas ta'ee mootummaan biyya bulchus ammoo waan kana mataa keessa galfate ummata isaa ijaaruu qaban jedhaati ati itti fufi. Si yeroo dheeraa sirraa fudhadhe illeetii deeme. Lakki yaada bareedaa jirta. Kanuma amma mootummaan ceroomsaa filannoon qophaa'uudhaaf maal ta'uu qaba kan jiru dubbii murtaa'aan dubbadhaa. Dubbii murtaa'aan kun maali? Dr. Abiy beeta shororkaan amma deemu jirtu kana sababeeffachuudhaan dura biitii nageenyi bu'uu qabaa filannoo dura. Dhugaadha. Kana ummata siyaasaa dorgommiidhaaf qophaa'e kana amansiisee waggaa lama itti dabalatee galee ummata kana dura kan bakka siyaasaa kana bakka 4-5 gargar qoodame kana walitti tokkomsanii eegas booda mootummaan ceroomsaa filannoodhaaf qophaa'uu deemuu qaba jeeti yaada. Fayyaa ta'e qabxii 4dhaan cufi kuni akkasuma hin jiru kanaan achitti falli biraa hin jiru. Bakka kanaadha kana geetiin kanaadha maaliif kan Amaaraatis shororkaa uumuu jira. Dhugaadha. Kan Oromootis ganaa gama Somaaleetti shororkaan itti deemuu jirti. Sigalee. Eeyyee. Kan uummanni amma dura sabni xiqqaan illee ganaa ija banachuu jira. Dhugaadha. Isaaniifillee hanga humna horatanii akka uummanni beekumsa qabu kan barate kan biyya ambaa kana keessa jiru isaaniifillee mirgi kan namni waamamuu qaban isaanillee. Kan Walaayitaa ta'uu kan Gaambeellaa ta'uu kan Sidaamaa ta'uu kan Maraahuu jechuudha. Amma ilaamaa kan Oromootu seenuu jira bire. Eeyyee. Kaanillee biyya isaa galee siyaasaa isaa uummata isaatitti babal'ifatee mootummaa ceroomsaatiif qopheessuu qaba jechuun akkasumas mootummaan dhaadhiyoo amma jiru kun yeroo akka isa barbaachisu uummata amansiisuu qaba. Hojii kana kan biraan jiru. Fayyaa ta'e egaa amma namoonni baay'een nu eegaa jiranii kanumaadhaan si ga'e keessaati mee ajjeessaa amma Harargee keessatti muyyuu mulluqa irratti taate kanaan hoo uummata saniidhaaf maal dhaamta? Ati ilaali ani mataan jeeqamu jira beeta ani akka keetti akka nama tokkotti akka ilma Oromootti nan beeka nu hunduu rakkoo dhuunfaa mataa kennaa qabna beeyte ani wanna na dhibu jira beeta wanna na dhibu jiru kanaatu mataan jeeqamu jira kanis jiru dhugaadha biyya Oromiyaa tana keessatti ilaalani baay'ee deemee jira beeta
Mooyyuu mulluqqee tunu ani yeroo dheeraarraa waan hin tureef jecha naa galuu diddee malee amma karaa beetaa giraawwaadhaan beetaa giraawwaarraa achi deemteetti dooguu achi deemtee mooyyuu mulluqqee kara deemtaa beetaa mooyyuu mulluqqee irraa karaa baaleelee achi tarkaanfachiisa. Okay. Karaa kana keessatti mooyyuu mulluqqeen uummata Oromooti kan taa'u jiru beetaa. Eeyyee itti duultee dhufti gaa paatroolii deemtuun hin garree jarri. Kanaa galuu akkasuma kun akkuma amma jettee kanaatu naa galuu kan hin jiru kana beetaa. Magaalaan mooyyuu mulluqqeedhaa kan biyya Oromoon keessa teessu. Qubanni mooyyuu mulluqqeedhaa kan itti taa'u kanaan ani bishaan beetaa dachi qonneeti bishaan baasuu turre gadda san keessatti. Okay. Kanaafuu giraawwaa yoo jette giraawwaa uummata nafxanyaatu keessa jira. Uummata saniitu xiqqashoo nama rakkisa. Si galaa uummanni sunillee tasgabbaa'ee jira. Kaniin eegu jiru sila nafxanyaa ture. Somaaleen garuu mooyyuu mulluqqeetti dhuftee ajjechaa sadhuumuusi baay'ee kan hin ajaa'ibu kan baay'ee deeggaramee loltuu beetaa paatroolii isaanillee beenzina guutatanii barmeelaan dhufanii barmeela paatroolii gubbaa kaayanii malee kanumatti lafaa kaayaniiti miti uummatuma Oromoo godhuuf dhufanaaf mooyyuu mulluqqee sanii dachii mooyyuu mulluqqee magaalaa sanirraa dachii guddaa jira dachii lafa meeran qabne tokko. Okay. Si galaa? Eeyyee. Dachii isaan tarkaanfatanii dhufan nuti dachii isaanirraa saamnes hin jiru. Dachiin Oromoorraa saamames hin jiru. Kanuma ajjechaa uummata Oromoodhaaf qophaa'ee wayyaaniin ergitee si galaa? Kan baay'ee ramadamee wayyaaniin abdiilleetti ergitee. Sana sirraa fuudhaaf jiru. Sahaa. Aboo itti kanneen akkasitti ani ilaalcha sanittiin fuudha beektaa. Lafa walitti midhaan geessu lafa guddaa achim bal'oo jira san tarkaanfatanii mooyyuu mulluqqee magaalaa dhufanii uummata san akkas godhuun dhugumaan uummata Harargeedhaa tuffiidhaan jaa ani uummata Somaaleetti illee jibbaa qabaadhee uummata sana ajjeesudha jee murteessullee qabu. Baay'ee nama dhibaa. Siyaasaa barana amma deemu kanaatu akkas waliin godhee ittuma laalla nutilleen walitti ijaarree karaa waa itti hojjannu dhuma beeka. Manni Harargeedhaa Ilmaan Oromoo warra saddan cinne kanarratti waa tokko kaasii dhugoomsu bara 2001 lola karaa baaleetiin ta'amee ani qaamaan deemee achirratti uummanni kun ka dhufee lolu kiiloomeetira yoo xinnaate magaalaan isaanii ta'a nutti aantuun Sallahaa jedhamti kiiloomeetira 250 ol. Garuu makiinan NGO'dha UN SR'n tuni tanu bira baatee deemte ummata lolame keessatti ummata dhaame ummata ogaatiin isaanii wal dhaantu tumne hariinee mana waajjira poolisiitti dhiyeessine beektaa. Laali ummanni kuni egaa USR ni beektaa ummata qaama nama hunda gargaaru isaan hagana mala jiran laal ogaadin hammana tokko ol ka'e laali. Akka qaama saniin ta'initti egaa USR eessattuu namni dhorguu danda'u hin jiru karaa cufamaa fedhe keessa deeman lola keessa deeman kaati gartee. Mucaadhaaf kan nimee nutti aaraa mucaa ginniir kana 8 si barreessee. Ayyee bakka isaaf hin kennaa fayyaa ta'ii dabrisaniifuu uummanni waan kana beeka ofirraa waan kana qobachuu qabaatii uummanni dagee dhufan jennaa yaagaa fayyaa ta'iitii ibsa nuu kenniteef galatoomin siin jenna. Saayiboo gaasee nikaa kuluu amma siifan kenna.
Assalamu Siif alaikum. kennee jira seeni fayyaa ta'e baga nagayaan dhufteen jedha. Baga nagayaan nu eegdanii, baga nagayaan nu eegdanii. Akkami nagumaa mee? Jirra galata rabbii as eegnee jirraa baga jiraatte. Ani yaanni an kennachuu barbaadu maal sitti fakkaate? Ayyee Oromoon amma kasaaraa guddaa keessa jirti. Namni arguutti hin jiru na fakkaata. ishii Kasaaraa hangana hin jedhamne keessa jirti. Oromoon xaqlaay ministeera ni taate malee barra xiqqashuma taate malee hin taane. Guutuun guututti qaama guutuun hin taane beektaa? dhugaadha. Luka takka bichaan masaraa mootummaa keessa jirti takka ala jirti beeytee takkitti ammoo namni jalaa fuudhu hedduudha. Oromoon walii galee jechuudha. Oromoolleen irratti duulu jirti. Tigiree, Amaara, amma Somaalee namni ajandaa godhatee hedduu irraa haasa'u tanarraa uummanni gartee waan kana dalagu uummata biraati. Dhugaadha. Somaaleen tun nama biraa taatee deemu jirti. Wallaala qabdii uummanni ogaadin jaahila ni beeytaa homaan beekanii. Dhoggaa maallaqa ergan gartee wanni majaan malee isaan hadhaa nuti Itoophiyaa bulchurraa akka nu gartee biyya tanarratti abbaa hin taanerraa hin qaban. Wanni isaan oofutti jiru maallaqa. Namni isaan kun ammoo nama biraati. Siif galaami amma Lammaa Magarsaati fi Abiyyi uummata kanarratti duuluun dhabuun isaanii hubannoo qabaachuurraayi. Maaliif uummanni kun yoo irratti duultee uummata kana caftee gadameessa ta'ee hafaa uummanni Oromoo uummata akkas nu godhe jechaan takkalleen idime irratti seenaan barreessee hambisaa jechuudha. Si galee? Beekamaadha. Isaanii wal qabate. Uummata amata meeqa dhiiga keenya dhuguu bareefe. Bartee Oromoon akkamittuu biyya bulchitii UABdha jedhutu halkanii guyyaa rafutti hin jirre. Oromoon ammoo rafutti jirti. Kanaaf fakkeenya sii kennaa fakkeenyi amma meeshaa waraanaa adda addaa yeroo qabamu gara Amaarattis immoo dhageenyaa gara gartee kutaalee adda addaattis immoo dhageenyaa. Oromiyaa kana keessatti poolisii Oromiyaa waa qabdee hin dhageenye. Poolisiin Oromiyaa tun gubboo argannaan yoo Abiyyiin ajjeefna jedhan uummanni cinqii hin qabanin. Duraanuu uummanni poolisii Oromiyaa kun uummata bitamee barate. Harki hanna barate murtiin socho'aa jedhan sii galee. Dhugaadha. Uummanni amata 27 garteetiin waa bulchuu ture, biyya bulchuun turre, biyya guddisuun turre, diinagdee ofii guddisuu ture. Diinagdee sana ammootiin amma garteetiin uummatuma keenya irratti facaaseeti. Qabsoo cimaan nu deemu jira. Uummanni hin garree namni immoo hooyi fi sargii takka keessa jira beekte alaabama gartee babarruu tana fudhataniitu immoo hooyi sargiin tun addaan galuu didde beekta. Dhugaadha. Sargiin tunillee addaan haa galtu. Namni haa tasgabbaa'u. Namni gartee obboleessa kiyyaa xiinxaltiidhaan waa haa hubatu. Wanni deemaa kun eessarraa deemutti jirti. Akkamitti ofirraa deebisuu dandeenya? Humna kana akkamitti laaffifna? Nama nutti ergan kana dhoofnamoo abbaa ergan sanirra geennee abbaa san laamsessina. Abbaa san ammoo haala kamiin laamsessina? Mootummaa uummanni walii galee waan mootummaan jedhu gurra ergisee fi sirriitti mootummaa dhageeffachuudha. Beekaa ofii dhagayuudha nama gartee namaan deemu tokko jala deemudha. Namni akka jirutti mataadhaan liivii waraabutana keessatti waan adda addaa yoo dabarse garuma argite baangaa fudhattee yoo fiite kana barbaadaa jechuudha diinni si galee. Amma wanti godhamuu qabu luka takkitti masaraa mootummaa keessa jirtu tana odoo isiin gartee jalaan fuudhamne uummanni walii galeetiin akka gartee luka takkitti tana jalaan hin fuudhamne takkitti waan tullee akkan itti ol fudhatu akka godhan gumaachi cimaan godhamuu qabaa jechuudha si galee. Uummanni Somaalee immoo uummanni Somaalee keessatti ta'uuf jiraata. Sabrii barbaachisa. Uummanni ati garte amma mootummootaa kun ciisutti hin jiru. Garuu haalli warri mootummaa itti waa dalaguu fi haalli namni waan beekne itti dalagan tokkoome. Dalagaa uummanni itti jira. Akkaataa qabdi sabaruu barbaachisa. Injifannoo argame kanaaf sabriidhaa fi cimina gahaa yoo qabaatin injifannoon kun nu harkaa baha. Itti salphanna. Injifannoo salphinaa akka nu harkaa hin taane sargii kanallee dhaabanii alaabaa buraaburree olii gadi guuraniitiin carqii bes alaabaan abaa'oo duraan Itoophiyaa keessatti hin fannifamtu fannifne agarsiifne hanga dandeenyullee agarsiifne amma sii tanallee bar tokko huccuma tana fa'aa argisiisuudhaaf hooyi akka maraatti godhata sii galee hooyi tana keessa immoo waatu jira beeka. Dhugaadha. Mee asirratti dhageeffadhu siifin gaffita dhageeffadhu aniin kun dalagaallee qaba arabaati duunnawamee yoo barbaade dalagaa tanatti achi naa darbaati. Ayyee. Duuba ammallee wannan jechuudha uummanni Oromoo warri dhaaba maaliif hin jedhan kun hundi isaa warra gartee duraan gartee abbaa qeerroo turan kana fa'aa warra duraan hidhamee gaa mararaa fa'aa yoo taate fa'aa malee warri kun hundinuyyuu beekamaadha. Dhuunfaa
fedhii mataa ifiitii fi kadeemu malee waa'ee jijjiirama uummata Oromoo irratti fedhii kan qabne waan ta'aniif uummanni kun jijjiiramu irratti dalagamuu qaba. Uummanni kun yoo hin tokkoomne ta'e uummanni Oromoo akka isaanii dalaguutti hin jirree fi akka isaan faayidaa dhuunfaa ifiitiin deeman baranii namni garteetiin matarra teessanii mana keessan gabbifachuuf deemtan hin jiru ka jedhu deebisuufii qaba. Yoo uummanni Oromoo jalaa gore wanni irra wal lolan hin jiru jechuudha. Wanni hundinuu irra wal lolu uummata gowwaa kana qotee bulaa rabbii kana ka amaarri duraanuu taphachuu deemu kana taraanteen naa itti taphannaa ka jedhudha. Yoo faayidaa uummataatiif deeman tokkoomanii wal dhagayanii mootummaan kunis wanni paartii Oromoo ka amma biyyaa bahan kana hunda yaammatee fi koottaa nutuusaadha. Injifannoo Oromoon argamte kana irratti nu gargaaraadha. Biyyi tun akka nu harkaan baanee fi malee kootu mootummaan si goona xaqlaa ministeera ta'ee masaraa mootummaa keessa seentaa jechaa miti dubbiin. Walii tumsuun barbaachisaa. Eega walii tumsinee irree takka ta'an haala wasaal. Irree takka taane wanni hundinuu ni salphataa jechuudha. Kanarratti ammoo warri aartistootaa ka duraan sa'a 24 wayyaan irratti iyyuu irra caalaa uummata kanarratti iyyuu qaba jechuudha. Uummata kanarratti iyyuu qaba. Uummata kana gorsuu qaba. Tokkoomsuu qaba. Aartii shoora bal'aa taphate jedhanii numa haasaa. Kana yoon taphanne isaanillee gara kanaan dadhabbina dabarsaaf jechuudha. Isaanummaa mataan isaanii si galee. Dhugaadha. Uummanni kun akka tokkoomu irratti dalagamuu qaba. Ka ammoo uummanni harar dadhabbina hin qaba akka mataa ofitti. Ummata daangarra jiru ta'anii xiqqoo mallee nama ofirraa haa jechuu dhabuullee rakkoodha. Gara Baaleetiin ni beektaa, gara Booranaatiin ni beektaa namuu daangarra jira. Yoo nama namarraa ajjeese namuu nama ofirraa nu ajjeesa. Garuu uummanni harar akka hin dhagahutti namni numa dhuma. Kan marafaniin si haayu uummanni namni gartee diina qabaate of eeguu qaba. Wanni jechuu qaba. Ofii teetii raftee kaatee abiyyi irratti garteetiin abiyyiin nu laale. Abiyyiin jechuun yeroo kanatti uummataan loluu hin qabu. Abiyyiin amala gaarii argisiisuu qaba. Abiyyiin jechuun uummanni gartee Oromootti gartee masaraa mootummaa seene waan duraan biyya tana keessa ture jijjiirree dimokiraasiitti jijjiirree jechuun deemanii uummata yaada bilchaata uummata fixuu miti jechuudha. Haasofni kiyya kun silaasii ta'ee jira amma. Yaada barbaachisayyuu kanuma irratti haasa'aa ture yoo dhageesse ta'e ani kanarrayyuu bira dabree akkaataa itti filannoo kanayyuu waa'ee dhaabaa kanas dubbachaan ture yoo kana dura hordofaa turteeti itti fufi ati yaadni kan kee yaada bilchaata fi yaada nama baratee dhugaa rabbi. Uummata harar kana ammoo tunu uummanni harar jabaa jechaa oolaa faarsuun hin barbaachisu. Maaliif namni yoggaa akkasii ni laaffata? Dadhabbina isaanii itti himuu qabani. Akka isaan rafutti jiran akka isaan waa ofirraan dhoowwine nuti maali ofiin jechuu qaban xiqqoo nama ofirraa haachaa jedhani. Dadhabbina qabdanii jedhanii jechuudha. Osoo jennu ammoo Oromoo yoo tokkoomte faayidaa qabdi waan taateef uummanni Oromoo illee haala ta'een gargaaruu qaba. Dadhabbina isaanii ammoo itti himuu qaban. Nama ofirraa dhoowwuu qaban. Lammaffaa uummanni Harargeedhaa qixxeen takka Somaaleef gooti. Jaarsoon faanti amma ni beeka. Warri akka jaarsoo warri garaa macinaa san kukkubatu irra qixxeen takka Somaalee himatti. Maaliif Somaaleen tun uffata mimmiidhatti waa xarafa facaafattii mee? Kan walaalanii uummata Somaalee kana hawwanii waraannan ka Oromoo manni hanga Somaalee waaruun na hajaani bara. Somaaleef godhan. Okay, kanaaf Oromummaa isaaniitti haa deebi'anidha. Somaalummaan hin baaftudha. Amma warri gaafa dheengadda booda tana ka'an kun hundi isaa warra gaafa dheengadda awwalaa uummata kaasan nuti Somaalee jedhaniiti Somaalummaan of hambisanii uummata kaan basaasaniitti keessaa baasedha. Amma warri booddee kan amma dheengadda gaafa namtichi buqqa'u artii ari'aantuun hundinuyyuu waan gartee gaafa sanii nuti Somaalee jettee achitti haftanii beeknaa biyya keessa turre jijjigaa fi argiisaa tanallee Harargeen tun duuba haala Oromoollee gartee addi malee tokkollee biyya san keessatti deemaa Somaalee kana jechuun ani waan hundan haasa'u beekte waan ija kiyyaan hedduu beekuu qaba. Addi malee waan Somaaleen irra nu tuffattu hedduu achi keessatti deemaa waan akkasillee irraa faa qusatanii isaan ni beekanii ayyoonni isaanii hedduun jechuudha. Waan akkasillee irraa faa qusatanii aartistoonni ta'an yookaan shoora taphatte maali jedhanii amma Tigree irratti jiru. Tigree daran tokkottummaa Oromoo kanarratti osoo hiitee bareedaan jiraati. Manni addaan faffacee jiraati. Kamaal galchuulleen akkanatti simannaa kamaal galchuu jedhaniituma asuma alaabaan olii gadi wiri jetteeti. Maaliin dhufe? Joohartu dhufe? Daasbooraa jinnii dhufe hundi asuma hooy sargii turillee nurraa haa qabbanuuf kun jaabibii kiyya. Fayyaa ta'e obboleessa koo maqaan kan keeree asirratti isaa haasaadha maqaan kee eenyuyyuu asumaan. Sultaan Umar naan jedhani. Okay obboleessa koo Sultaan Umar abboo yaada bilchaataa fi yaada uummata kana fayyadu akkanatti gaa yaaddee dhimmi kun na ilaala jettee irratti hirmaachuu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'in siin jedha
yaadni kun yaada bilchaataa sanis kanumarratti hin dabalee uummanni Oromoodha. Yaada kana waliif sheerii godhee uummata san biraadhaan akkasiif gayu maqaa istiidiyoo naamuna raayituu kanaan gaafadhaatii ulfaadhu fayyaa ta'ii siin jedha. Ayyaa biyya galatoomee ayyaa. Fayyaa ta'iitii gaa sanbata gaa biyyi nu jirru biyya Yahudii taateef malee nullee yeroo kaan ni dalagnaa. Kanaafuu guyyaa wiikindiidhaa kana akkanumatti marii biyya teennaa tanarratti haasofnaa fayyaa ta'i. Obboleessi keenya kareefitti aanee yaadanaaf kenni jedhu yoo jiraate siifan kennaa lakkoofsa gamatti aanu dabarra. Qaamolee Ogaadin Adaree Affaar ajandaa godhatee deemu kana mootummaan Itoophiyaadhaa muummichi biyya sanii irra dalaguu qaba. Ummannis diina kana ija addaan baafatee baruun barbaachisaadha. Miidiyaa ummata Ogaadin miidiyaa mataa ofii qaba. Isaat ማንኛው ሰው ማወቅ አለበት አጀንዳ ወንተ inni godhatee deemaa jiru kana ajanda inni godhatee deemaa jiru kana isin hundaafuu agaltu ummata khaleessuma shororkeessummaa jalaa baasanii biyyatti maqaa oromootiin galan ni beeytan nu fixaa turan taraa isaanii yeroo atseelen isaanii biyya san qabataa turanitti nu fixaa turan yeroo dimokiraasii jedhanii mallas dhufetti waa'ee paartii namni kaasaa hin turre waa'ee alaabaa namni kaasaa hin turre biyya san keessatti seera mallas tumeen seera qaamni jijjiirama yeroo sanitti fide dhufeen seera TPLFin hutiin takka osoo irraan bahin irratti tumamaa irratti ajjeefamaa fudhatan guyyaa har'aa kana gara laafinni guddaan garaa maalii nama gooti jettee Oromoon garaa laafinni barbaachisu kana caala muummichi ministeeras ka isa garaa jabeessu maaltu jira inni kompleeta biyya kana wali qabatee dubbatuudhaaf takkitti meen eegaa dhiifama wajjiidhaan ifaan ibsadhaa wanni amma dukkanaa inatti fakkaata. Ummanni Oromoodhaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad irraa qarqaarsa guddaan eeginaa. Ofii keessanii ka'a maaliif Dr. Abiy Ahmad dhalataa Oromoo haa ta'u malee responsibility biyya guutuu qaba. Ka Oromoo qofaa miti. Waan ta'eef iyyuu yaada kana isarraa kaasatii dhimma isarra duulaa jiran kana harka jalaan beeytee Oromoo yeroo akkana diinni namatti muddaa turre waan jedhu manni ni dhimbisaa jedhan beeytee yoo Amaarri tokko dhufe manni ni dhimbisaa jennaan namni tokko hin dubbatu ni dhimbisaa jechuun nama basaasuu nama iccitii baasutu as jira jechuudha. Abbaa manni kun ni dhimbisaa jennaan yeroo dhaloota keenya nu daa'imatti ka biyyii suniif weerara keessa turtetti namni hin dubbatu ture. Garaa lafa jalaatiin bakka manni dhimbisu sun hin jirretti doktorri keenya nama bira dhaabachuu danda'a. Garuu wanni guddaan ummata Oromooti. Innis kaayoo isaa inni dammarii kana bakkaan gayuudhaaf isin hidhachiisuun dirqama mataa isaati. Karaa seeratiinis ta'ee karaa seeran malees ta'ee isin hidhachiisuun dirqama isaati. Isin hidhachiisuufis dandeettis qabas mirgas qaba. Maaliif sadarka durarratti maajoritiin biyya saniidhaa ummata Oromooti. Kaabas ta'ee kibbattis ta'ee maajoritiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni kutaa 13 kutaa 14 kutaa 2 Tigreedha kutaa 2 Amaara kutaa 2
walitti kutaan lama Amaara kutaan tokko Tigreedha kutaan 11 Oromiyaadha kutaa 11 Oromiyaa tana keessatti hidhachiise taanan nu ammoo beekaa diinni nu qabnu ka kuffisne kana qofa waan hin ta'iniif ka isa jalaan bifa afaan mircaa kanaan afaan banee deemaa jiru baay'een waan jiruuf ummata kana hundaa kuffisuudhaaf wanni inni godhuu qabu yoo ummata kana qofa hidhachiisedha yoo kutaa Oromiyaa 11 kana keessa hidhachiise Afrikaan guutuun deebitee biyya saniin haaloltu rakkoon hin jiru kutaa sadii laafaa kana namni jala dubbatu dhiishiidha ammoo warra amma biyya nagaya biyya sanii booressaa jiru ka akka Ogaadin irraa fudhadha ka akka Adar irraa fudhadha beekee ka akka ummata Somaalee jedhan kanas fudhadha ummanni kun kompleeta isaanii walitti dabalanii ilaala ajandaa namni godhatee deemaa jiru ummata asii walitti dammaramna jechaa jirru kana qaamni ummanni kun ammoo bakka bu'ee miidiyaa kan dhaabate kunoo kam isaatiin kun eenyu bakka bu'aa jira kana beekuu nama barbaachisa nama keenya hundayyoo waan ta'eef iyyuu yaada kiyya kanas sheeris walii godhaadha bakka qaamni ilaalu naaf gaha kanatti aansuudhaan waa'ee dhaabbilee Oromoodhaa kanan xiqqoo dhaheedhaan asumattan irraa bu'a dhaabdi Oromoodhaa dhaaba kaleessa Oromiyaa kaadhimannaa jettee baatee ABO's ta'ee dhaaba maqaa hedduudha nama dhufe KFO TATO moo jijjiirama fidoo dhaabbotii baay'eetu jira dhaabbotii kana hundayyuu walittiin gadi qabee Dr. Mararaa Faatu Abbaa Qeerroodha Baqqalee Garbaadha Dajanee Xaafaa fi tiimii kana walitti qabeen wanta tokko jechuun barbaadan waa'ee filannoodha ka jedhamu kana keessatti filannoo yeroo kanatti biyyi filannoon itti geggeeffamu biyya nagaya qabdu ta'uu bara biyyi filannoon itti geggeeffamtu biyya nagaya qabdu ta'uu hundi keessan ni beeytan hundi keessan nama barate hundi keessan ni beeytan akkasuma biyya takka ijaaruudhaaf kokkee ifiitii namni gulufu biyya ijaaruu hin danda'u namni garaa ifiitii gulufu biyya ijaaruu hin danda'u jaatanii abdii baga nagayaan dhuftan jenna yaadas ni kennitanii yeroo bifedhe kanaaf iyyuu namni lubbuu ifiitiin deemu namni gosaan deemu biyya ijaaruu hin danda'u kanaaf iyyuu warri kaleessa biyya san keessatti nama maqaa Oromootiin saamaa turtan ka qabsoo kaleessaa sanitti milkaa'uu dhabdan ummanni dhiifama isin dhiisii diinayyuu godhee jira isin qaama ummata kanaa ta'uu of baraa jalqaba ummanni keenya ka kaleessatti balleessine ardha yoo nu gaarii isaa dalagne ummanni kuni jaalala kaleessa nuuf qaban san nuuf deebisan ardhas boris nuu qabaachuu danda'an jaalala san ka jedhu jalqaba sammuu keessan seensisuu barbaachisaadha lammata hindorgomna mircaa maalii goona afaan faajjin deemna waan kana dhiistanii jijjiirama amma dhufe kana keessatti ittillee ifaajaadha ni beeyna nama baay'eetti ifaaje si qofaa miti nama baay'eetu ala kanaatti ifaaje anitti ifaajuu danda'a kabiraatti ifaajuu danda'a hagam akkatti ifaajne hundi kennayyuu ka ifaajneef ummata kenna waan ta'eef ummanni kenna haa bilisoomu anaan taha jechuu haa lafa kennu kanaa miti ammoo qotee bulaa Oromoodha barataa Oromoodha dubartii Oromoodha haadha teenna ta Oromoodha ta diinaadhaan dinniinamtee gudeedamtee saamamtee barataa ajjeefamaa ture ka diinni fixaa ture kana
amma taraan kennaa ofii itti dabarree nyaanna yoo ka jettan taate ummanni isinitti hin dhiisu. Kana baraa ummanni isinitti hin dhiisu. Isin qofaa miti. Duwwaa sabaatti illee duuban jira. Dhaabdi hin beeytan maqaa beekaan jedhee warri ollaa kennas ni beeytan kaardhan waliin dammarame sunis ibsa ejjennoo isaan babbaasaa jiran ni gartan. Filannoo dhufuutu Finfinnee nutti qabataa warra jechaa jiru afaan baafate. TPLF filannoo kana keessa jirti. Kanaafiyyuu filannoo kana yoo tokkotti milkaa'uu danda'a diinni isin gartan kun. Yoo warri dhaaba jedhamee hori'amaa dhufe kun ammallee afaan faajjii kadeessatiin wal afaan ummata kaayuu ta'e osoo namni tokkotti hin fayyadamne bilisummaa argamtee taana hiree argamtee taana kararraa goruu dandeessi. Itti sheena'uu dandeenya. Kanaafiyyuu hiree argamtee taana akka isiin galma geettuuf Oromoon ka dhaaba ummataa ta'es ka ummata saniif duraanis qabsaa'ee jirus afaan tokko ta'uu barbaachisa. Maaliif wanni ati deemtuuf biyyaaf waan ta'eef waan dhuunfaa keetiif hin ta'iniif biyyaaf erga ka qabsooftu taate tokko ta'a isiniin jedhaati fayyaa tahaa namni yaada kennu barbaadan as jalatti 8 barreessatii daqiiqaa muraasan booda kan isin geegessu ta'aati sheerii waliif godhaa isiniin jecha ulfaadhaadha ammoo namni yaada kennu dhiifiigaa kuloo galma marii Oromoo kana jala irratti argamtanii rakkoo biyyatee na keessa jirtu irratti ni mari'annaa warri jettan guyyaa wiikindiidhaa sanbata ahadii jennaan nugaa sabti ahadaya guyyaa lamaan kanarratti sanbata xiqqaaf sanbata guddaadha naannoo tokko tokko warri kuni irratti dhiyaadhatii guyyaa wiikindii kana hundayyuu karran mari'annu ta'atii ulfaadhaa fayyaa tahaa horaa bulaan jedhaatii gaa nagayatti ilmaan Oromoodha fayyaa ta'a.